Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi jalqabaatiin lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti deemaa jiru ammas hin dhaabbanne. Muummichi ministeera guyyoota 5 dura raayyaa biyyaa loltoota TPLF cabsee Maqalee seenuu kan ibse yeroo ta'u lola xumurree amma gara misoomaa deebina jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. Guyyaa kaleessaa muddee 3,2020 Geetaachoo Raddaa TV Tigraay irratti yaada laataniin kan itti jirru tapha osoo hin taane lola. Dubbiin lola ammoo akka amma miidiyaa qabanitti fayyadamanii injifannoo sobaa laatan kanaa miti. Waraanni Abiyyi Maqalee seenee jiraachuun dhugaadha. Kana jechuun immoo lollichi xumurame jechuu miti. Innis hin xumuramu jechuun dubbatan. Kanumaan wal qabatee dubbii himaan waraana Tigraay Gabruu Gabra Saadiq miidiyaa Dimtsii Wayyaanee irratti dhiyaachuun lolli guddaan naannoo Maqaleetti deemaa jira jedhan. Lola kanaanis raayyaa ittisa biyyarraa taankilee 13 barbadeessuu dubbatan. Taateen kun kan himame erga Dr. Abiyyi Sadaas 26 sa'aatilee 72 kennamee xumurame olaantummaa seeraa kabachiisuuf boqonnaan isa dhumatti ceenii jechuun turtii guyyoota lama hin caalle keessatti raayyaa ittisa biyyaa Maqalee seenee opereeshinii gaggeessaa turre xumurre jechuun erga baga gammaddanii dabarseen booda. Sababa lola kaaba biyyattiitti gaggeeffame kanaan lammiileen qeef qabeenya isaaniirraa baqatanii biyya ollaa Suudaanitti baqatan 50,000 ol ta'uun gabaafamee jira. Lola kana irratti lubbuun namoota baay'ee baduun dhaabbanni mirga namoomaa qorannaa gaggeessan ibsee jira. Gameessii siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mana hidhaa Qaallittii irraa barruu barreesseen waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti dhalate bu'aa coomsa hoogganuu dadhabuu mootummaa Itoophiyaati jee. Barruu obbo Jawaar Mohaammed afaan Ingiliffaatiin barreeffamte tun afaanota biyyattii afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiinis hiikamee ummata bira ga'ee jira. Miidiyaalee hedduunis uwwisa argatee jira. Gama biraatiin Sadaasa 2020 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon barruu gabaabaa fuula Tiwiitaraa isaa irratti maxxanseen lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru dhaabbatee mariin akka eegalamu gaafatee jira. Dubbiin Maayik Poompiyoo kun erga mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessa opereeshinii gaggeesse xumuruu ibsee fi naannicha ijaaruuf akka hojjetu himeen booda kan dhagameedha. Gama biraatiin akka BBC'n afaan Oromoo gabaasetti namni dhaabbata miti mootummaaf hojjetu intarneetii saatalaayitii fayyadamuuf carraa qabu tokko yeroo ammaa kan magaalaa Maqalee keessatti argamu dhiyeenya magaalattiitti dhukaasni akka dhagahamu himee jira. Magaalattii irraa tilmaamaan fageenya kiiloomeetira 20 hanga 30 hin caalle irraa dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaan irra deddeebiin dhagahamaa jechuun gabaasee jira. Erga lolli TPLF fi paartii Bilisiginnaa jidduutti eegale yaanni Oromoota garii wal falmaa jira. Inni tokko muummicha ministeeraa yeroo deeggaru inni kaan ammoo muummichi ministeeraa akkuma TPLF Oromoota ajjeesaa jira jechuun falmu. Isaan deeggaran maaliif deeggaru warri mormu maaliif kan jedhu irratti Badri Yusuf yaadota jiran sababa waliin dhiyeesse. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegale yaada Oromoota akkamiin adda qoode? Erga wallibdeen adda bilisa baasa uummata Tigraay fi paartii biyya bulchaa jiru PP gara lolatti seenee ji'a tokko caalee jira. Lola kanaan gar lameen irraa namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiru. Lammiileen lola kana jalaa gara Suudaan dheessan ammoo 50,000 caaluu isaanii dhaabbileen dhimma baqattootaa irra deddeebiin dubbataa jiru. Gareeleen lameen miidiyaalee harkaa qabaniin lola kanarratti injifannoolee olaanaa argatuu himataa jiru. Miidiyaaleen amanamoo ta'an gara Tigraayitti imalanii haala lolaa fi miidhaa dhaqqabee akka hin gabaasne mootummaan uggura waan kaayee jiruuf himata qaamolee lameenii kana addaan baasuun hin danda'amne. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota TPLF irratti injifannoolee boonsaa gonfatu kan ibsu yeroo ta'u faallaa kana ammoo TPLFis raayyaa ittisa biyyaa fi waraana Eertiraa irrattillee miidhaalee geessisuu himataa jira. Dubbi himaan humnoota TPLF obbo Gabruu Gabra Saadiq loltoota mootummaarraa taankilee 13 gubuu fi loltoota Eertiraa 500 ajjeesuu himatan. Garuu himata isaanii kana maddeen walabaan mirkaneessine. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu booji'uu fi meeshaalee garagaraatis irraa hiikkadhee ji'a TPLF. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad sanbata dabre raayyaan ittisa biyyaa Maqalee to'ate lollis goolabamuu ibsanii turan. Garuu obbo Gabruun miidiyaa Dimtsii Wayyaanee irratti ibsa kennan keessatti ammas taanaan lolli hin goolabamne naannawa Maqaleetti lolli cimaan geggeeffamaa jira jedhan. Miseensi TPLF gameessi Geetaachoo Raddaa ammoo lolli amma eegale malee hin xumuramne hin xumuramus jechuun jala muran.
raayyaan ittisa biyyaa magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee kanneen biraa hedduu to'annoo jala oolchee jira. Raayyaa ittisa biyyaatiin dhiibamee magaalota hedduu keessaa kan baafame humnoonni TPLF ammoo tooftaa lolaaf jecha uummanni akka hin miidhamneef magaalota gadhiisnee gaarranii fi lafa gammoojjitti dubbee isaanii tolfatu himatu. Yaaliin gamtaan Afrikaaf mootummoonni addunyaa qaamota lameen walitti araarsuuf taasisan mootummaa federaalaatiin fudhatama erga dhabe lolli kun itti fufee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Abiy Ahmad ibsa paarlaamaa irratti dheengadda kennan keessatti addi bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF ganna lamaa fi walakkaa dabran kana keessa walitti bu'iinsa sabaa fi amantii 113 qindeessuu ibsanii turan. Kana cinatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF galmee shororkeessitoota keessatti maaf hin ramadamne yaadni jedhu miseensota paarlaamaa irraa dhiyaatanii turan. Kana malees miidiyaaleen akka OMN, TV Tigraay fi Dimtsi Wayyaanee kanneen jedhaman olola sobaa hafarsu yaadni jedhu erga ka'ee hordoffiin cimaan akka irratti taasifamu jechuun xiyyeeffannoo keessa akka galfaman taasifame. Lolli Tigraay keessatti itti fufee jiru ammoo yaada Oromoota hedduu addaan qoodee jira. Isaan kun TPLF ganna 27 guutuu Oromoo ajjeesa hidhaa saamaa fi biyyarraa ari'aa ture waan ta'eef miidhaan inni Oromorraan gahe yakka ulfaataadha. Kanaaf lolli irratti geggeeffamu itti xiqqaate aangawoonni TPLF ganna 27 guutuu uummata Oromoo irratti akkasuma lammiilee irratti yakka ulfaataa hojjetan seeratti dhiyaatanii adaba gatii isaanii gitu argatuu qabu jechuun falmu. Faallaa kana warreen jiran ammoo miidhaa TPLF hin dagannu garuu ammatti kan Oromoo ajjeesa hidhaa fi saamaa jiru paartii biyya bulchaa jiru biltsiginnaa muummichi ministeera Abiy Ahmad mataa itti ta'e jechuun itti ejjanii mormu. TPLF yeroo isaaf hafe naannoo isatti galee jiraachuuf kan murteeffate silaa wanni isaaf hafu jiraate taankiif baankii tuullatee tureen hanga dhumaa nu lolaa ture jechuun falmu. Jalqaba deeggarsa bal'aa Oromoo biraa argatanii kan turan muummichi ministeera Abiy Ahmad sababa gahaa malee harka jabaan Oromoo aangootti isa fide ajjeesuu fi hidhuun addatti obbo Jawhar Mohammad jijjiirama kana jalqabaa kaasanii tarsimoo dammaqaan geggeessaa turan hidhuun bulchiinsa Abiyyi Oromiyaa keessaa mormiin cimaan akka isa mudatu taasise. Bulchiinsi Abiyyi akkuma TPLF kaleessa imaammata qoqqoodanii bulchuu jedhu fayyadamee maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee jedhuun nama ajjeesuu fi hidhuu itti fufee jira jechuun komii jabaa dhiheessu warri adeemsa muummicha ministeeraa morman. Mootummaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo nagaya didee bosonatti hafe mirga Oromoof kan qabsaa'u osoo hin taane kan nageenya lammiilee jeeqaa jiru jechuun adamsuuf dhaadata. Kana malees TPLF waliin hidhatee nageenya booressaa jira. Mootummaan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Bilisummaa Guutaa ammoo nuti TPLF waliin hidhata tokkollee hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoo if danda'e sosso'aa jechuun himata mootummaa kana gatii dhabsiisanii turan dhiheenya kana. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'e Kumsaa Dirribsaa yookaan Marroon ammoo nuti TPLF nuuf diina warra gumaati jechuun isaanii ni yaadatama. Warreen muummicha ministeeraa deeggaran ammoo ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira. Jeequu dhiisnee jalatti hiriirree gaaffiilee nuuf hafan akka deebisaniif karaa nagayaatiin dhiibbaa godhuutu falaa jechuun falmu. Faallaa kana muummicha ministeeraa kanneen morman ammoo muummichi ministeeraa Abiyyi Oromoo ganee jira. Yeroo ce'umsaa hanga filannootti isaaniif kenname dhiisanii bulchiinsa yeroon irraa dabreen biyya bulchaa jiru isumayyuu yakka ulfaataa hojjetaa jiru jechuun falmu. Kana malees gaaffiilee Oromoo bu'uuraa ta'an ni deebisa jennee osoo eegaa jirru inumaa leelliftoota sirna nafxanyaa riphanii turan lafaa nutti kaase hayyoota fi sabboontota keenya ammoo hidhuu fi ajjeesutti fuulleffatee jechuun akka malee mormu. Kanaaf hiddi isaa osoo gadi hin seenne luqqisuu qabnaa jechuun cimsanii dura dhaabbatu. Muummichi ministeeraa yaada mataa isaa qofaan biyya bulchuu fedhu kun ammoo ilaalcha abbaa irrummaati. Lolaan malee dadaan aangoo gadin dhiisu jechuun abdii irraa kutatuu dubbatu. Ammas taanaan adeemsi muummicha ministeeraa osoo gaaffiileen siyaasaa Oromoo TPLF taayitarraa kaase hin deebiin biyya nagaan bulcha jechuun abjuudhaa jedhu namoonni hedduun. Gama biraatiin humnoonni siyaasaa TPLF adda bittinnaan kunis bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmad jalatti nagaan bulan osoo hin taane mormiin dura dhaabbatuu malu. Kun ammoo nageenya Itoophiyaa durumaanuu raafamaa jiru daranuu hurgufaa jedhamee sodaatama. Humnoonni naannoo Amaaraa keessa jiran addatti leelliftoonni sirna durii deebisuuf abjootan jedhaman ammoo TPLF kan cabsee lafa qabiyyee keenyaa deebifate nuyi jechuun ammumarraa geeraruu eegaluun namoota hedduu sodaachisee jira. Humnoota sirna dur deebisuuf ammumarraa alaabaa dargii qabatanii garmaaman kanaa fi humnoota siyaasaa Oromiyaa keessaa dheebuu bilisummaa baroota dheeraa qabu walitti araarsuun ni ulfaata.
Walloo aanaalee garaagaraa keessatti doorsisa hidhaa fi reebichi kaabinoota guddinichaatiin hawaasa irratti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattonni keessaafuu namoota miseensota woboo turan kanneen waggaa 2 dura yaamicha mootummaan taasiseen karaa nagaan qabsaa'uuf biyyattii galan qabanii hidhuu fi dhabamsiisuun akkuma itti fufetti jira jiraatan wallooraa dubbifne akka namni kun jedhutti kaabinoonni guddinichaa bulchitoota gandaa doorsisuun namoota miseensota woboo duraanii ta'an qabaa hidhaa yookaan rukutaa jechuun dirqisiisaa jiraachuu fi maqaa balleessii namoota nagayaatiin TPLF fi shanee deeggartaa maqaa jiruun itti moggaasanii hidhatti guuruun akkuma itti fufetti jira dargaggoota 3 kanneen ji'a 4 dura qe'ee irraa baqatanii bakka isaan jiran hin beekamne sababa godhachuun shaneetu TPLF akka gargaaran gara Tigraay ergee lola irratti dhuman jechuun olola aanaa baatee keessaa oofaa jiraachuus hima namni dubbifne kun sababa kanaaf kaabinoonni gandoota keessa deemuun caasaalee TPLF gargaaruutu jira jechuun namoota nagayaa doorsisaa jiraachuus dubbata. Jiraatan walloo kun dhaamsa isaatiin ilmaan Oromoo kaabinoota mootummaa taatanii hawaasa rakkisaa jirtan akkuma kaleessa TPLF uummata rakkisaa turte qabsoo uummanni gaggeesseen kufe mootummaan amma jiru kunis ni kufa isin uummata wajjin walitti haftan waan ta'eef madaa hin fayyine hawaasa keessatti hin hambisina jechuun dhaamsa dabarfatee jira. Oduu wal fakkaatuun baha Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti qeerroowwan jajjaboo sababa garaagaraatiin barbaaduun mana hidhaatti guuruun akkuma itti fufetti jira jedhu jiraattonni dhiyeenya kana dabballoonni seernichaa gandarraa deemuun qeerroowwan maqaa shanee deeggartanii fi meeshaalee waraanaa qabdan jechuun doorsisuu fi hidhaatti guuruun hammaatee jira jedhu jiraattonni baha Oromiyaa irraa dubbifne akka namni baha Oromiyaa irraa dubbifne kun jedhutti dabballoonni bilisiginaa qeerroowwan baay'ee mana hidhaatti guuraa jiran dhiyeenya kana magaalaa Awwadaa keessa qeerroowwan 30 ol hidhanii kan jiran yeroo ta'u maatii qeerroowwan magaalaa keessaa baqatanis hidhaatti guuraa jiranii guyyaa dheengaddaa immoo qeerroo Ibrahim Abdallaa jaamu humni addaa poolisii Oromiyaa naannoo magaalaa Hararitti akka malee reebicha irratti gaggeesseen boo'ii bishaan yaa'u keessatti gatuun namoonni arganii yeroo hospitaala geessanitti lubbuun bahuu hima. Ibrahim Abdallaa dhalataa Harargee bahaa aanaa Qarsaa magaalaa Laangee yeroo ta'u guyyaa kaleessa iddoo dhaloota isaa magaalaa Laangee keessatti sirni awwaalchisaa raawwatamuu hima qeerroon baha Oromiyaa irraa dubbifne kun walumaa galatti baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti erga labsii qeerroo marsaa jaaffaa labsamee kaasee qeerroowwan 14 wareegamuu kan dubbatu namni yaadanuuf kenne kun ajjechaa fi hidhaan qabsoorraa of duubanuun deebiftuu jira. Naannoo uummattoota kibbaa godina Konsoo keessatti hokkaraa dhalateen namoonni 66 yeroo ajjeefaman 39 madaa'uu fi kumni 100 fi kumni 30 ammoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'uun dhagahame. Itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa godinichaa obbo Olmaya baadaa waabbifachuun kan gabaase Addis Standard walitti bu'insa araddoota 17 keessatti dhalateen namoonni 66 lubbuun dabruu 39 ammoo madaa'uu fi kanneen 100 fi kumni 30 gahan qe'ee fi qabeenya isaanirraa baqachuu gabaase. Hokkara dhalatee uumuun kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni 137 to'annaa jala ooluu itti gaafatamaan kun himeetii jira. Torbee dabree godina Konsoo keessaa aanota akka Amaaroo Darashee fi Allee keessatti haleellawwan kun kan raawwataman mootummaan naannichaa namoota miidhamanii fi kanneen qe'ee isaanirraa baqataniif gargaarsa hatattamaa gochaa fi jira kan jedhu obbo Olmayaan dabaluunis jiraattonni aanaalee kanneen keessa jiran waliigaltee ol ta'uun gabaafamee jira. Lola kana irratti lubbuun namoota baay'ee baduun dhaabbanni mirgaa namoomaa qorannaa gaggeessan ibsee jira. Gameessii siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed mana hidhaa Qaallittii irraa barruu barreesseen waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti dhalate bu'aa coomsa hoogganuu dadhabuu mootummaa Itoophiyaati jedhe. Barruu obbo Jawaar Mohaammed afaan Ingiliffaatiin barreeffamte tun afaanota biyyattii afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiinis hiikamee ummata bira ga'ee jira. Miidiyaalee hedduunis uwwisa argatee jira. Gama biraatiin sadaasa 2020 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon barruu gabaabaa fuula Tiwiitaraa isaa irratti maxxanseen lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru dhaabbatee mariin akka eegalamu gaafatee jira. Dubbiin Maayik Poompiyoo kun erga mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessa opereeshinii gaggeesse xumuruu ibsee fi naannicha ijaaruuf akka hojjetu himeen booda kan dhagameedha. Gama biraatiin akka BBC'n afaan Oromoo gabaasetti namni dhaabbata miti mootummaaf hojjetu intarneetii saatalaayitii fayyadamuuf carraa qabu tokko yeroo ammaa kan magaalaa Maqalee keessatti argamu dhiyeenya magaalattiitti dhukaasni akka dhagahamu himee jira. Magaalattii irraa tilmaamaan fageenya kiiloomeetira 20 hanga 30 hin caallerraa dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaan irra deddeebiin dhagahamaa jechuun gabaasee jira.
erga lolli TPLF fi paartii bilisiginnaa jidduutti eegale yaanni Oromoota garii wal falmaa jira. Inni tokko muummicha ministeeraa yeroo deeggaru inni kaan ammoo muummichi ministeeraa akkuma TPLF Oromoota ajjeesaa jira jechuun falmu. Isaan deeggaran maaliif deeggaru warri mormu hoo maaliif kan jedhu irratti Badri Yusuf yaadota jiran saba waliin dhiyeesse. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegale yaada Oromoota akkamiin adda qoode? Erga wal dhibdeen adda bilisa baasa uummata Tigraay fi paartii biyya bulchaa jiru PP gara lolatti seenee ji'a tokko caalee jira. Sasaabirruu Baarotumsaa Oromoo qilxuu jaarraa abbaa gadaa abishoo garbaa haayilee fidaa maannoo mazannir haayila maariyaam gammadaa gara suurukii asaffaa shaaroo namni batar abdii caalii shonee